Ayyani kan nufe miidiyaa irraan nufe gaaffii tokko sin gaafachuuf. Sagalee kee reediyoo wayii irratti nan dhaggeeffadha suma natti fakkaata. Ayyee gaaffii wayii yoon sin gaafadhee fi iyyamamaadhas Rakkoon qabu na gaafadhu. maatiin kee dhiyoo jiru? Jaartiin koo tokko duubaneerti. Ijoolleen koo immoo faffaca'anii iddoo biraa jiru. Utuu gara gaaffii keenyaatti hin darbin mee warra haadha warraa keessan yookaan maatii keessan na waama. Ani dubbiftu. Akkam Egaa isheen haadha warraa kooti. Gaaffii kanaaf fedhii qabaatanii gara miidiyaa kanaa dhufuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Mee kallattumaan gara gaaffii keenyaatti yoo dabarre gaariidha jedhee yaada. Kallattumaan gara gaaffii keenyaatti dabarre. Ani obbo Baacaa Bariisoon jedhama. Beesaan jedhama gaadoo. Tole egaa mee gara gaaffii keenyaatti darbina. Mee isin qotee bultoota natti fakkaattu. Ayyee. Kan inni dhufee isin argeesi maasii yookaan immoo ooyiruu keessatti. Mee daka amma kana ga'u kan maasii amma kana ga'u kan isin fudhattanii akkamitti haala kamiin immoo baratanii haala kamiin akka isin oomisha kanarratti bobbaatan tokko mee naa ibsa. Egaa maasii kunillee ammaaf guddaa mini duraan baay'ee kun keessi kana qabatee kan kooma ture kan abbaa kooti jechuudha. Egaa ergiin abbaan koo du'ee dhaalatee natti darbe nama baay'eetu nama gara laafessa sabiitii fi nama baay'ee natti daddarbee kunoo bakka amma waanuma xiqqoo natti na jalaa gashan malee ammaaf kan abbaa kootiiti jechuudha ture. Xaafiin akka kanatti daka kanarraa mul'atu kun tuullaan akkasitti argamu kun kanuma keessanii jechaadha. Egaa kunoo jalma isheetirraa kukkunnee achi tuulleerra kunoo ammaaf kanuma fakkaatti. Mee hojii kanaan dura isheen cina keessanitti argamtu kun haadha warraa keessan natti fakkaatti. Mee haadha warraa keessan kana wajjin akkamitti gaa'ela dhaabbattanii bara meeqa gaa'ela dhaabbattanii mee akkamitti immoo wal bartan? Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een lafa adda addaatti wal baru. Akkoo kan isheen mooddaa jechuudha. Katamaan babbaanina ishee yeroo baay'ee isheenis goddanyootuma ishee wajjin gabaa dhadhatti. Illee akkasuma galgala waa fudhachuu lambaa. Achumatti mana daadhii yeroo gabaabaan immoo daadhii mana daadhii lixanii hin ba'umni achumatti wal barree bakka achumatti naasofsiifadhe. Ayyee mee gara isaaniitti isinis immoo yaada keessan irraati xiqqoo nuu qoddu mee akkamitti wal bartan? Kunoo qaqalaadii na tagartu kun hundumtu godha fi kubbaa sana inni na tagartu kun hundumtu kan abbaan faa isatti dabarsanii inni immoo kunoo warra wajjiniin hojjennee sonnee haramnee waan hunduma isaa shoggaraa isaa dandeenyee kunoo galata waaqa ta'u amma immoo qonneedha kunoo akka kanatti sonnee waan hundumaa geessifannee ammannee ragaa galata isaa ta'u xinnooma ishee bokkaa kanatti itti nu jalaa tittiifuu barbaade malee bareedaadha. Ayyeegaa baay'ee namatti tola isin akkuma inni hubadhetti qotee bulaa adda dureedha iyyuudha kan isin irratti hojjechaa jirtanii. Meegaa isin maatii dhaabbachuu keessanii dura mee sadarkaan barnoota keessanii barnoota amma meeqaatti barattanii meeqa barattan? Ani egaa sadarkaa barnootatti ana baay'een qonnaa maana irrattanii xiyyeeffadhee ture xinnummaa makaasii. Kanaaf kunoo midhaan iyyuu naa baasti natti fakkaata. Sadarkaa barnootaa ammaaf illee tokkittiin baradhe. Egaa durbeetta gaanu warra shamarran dubartoota keenya kanaaf carraan hin kennamu akkuma ati beektu dur bara keenya keessa hin baranne kutaama tokko hin baranne ijoollee koo immoo tamaarsifataan jira dafqeedha kunoo dafqa koo xuruurfadhee ijoollee koo tamaariitti ergataan jira ijoolleen koo immoo sadarkaa bareedaarra naa gaanii pileenii kana naa oofudhee mayyaa malee homaayyuu hin baranne ani immoo. Mee ijoolleen akkas baay'attu kun addunatti argamaa jirti. Mee ijoollee kana kan eeguutu? Taphatan na agarte kun ijoollee makkeenya numa isaantu taphataadha kun lola as ba'anii maa horii eegaa qeemmoo dhaggeeffataa tapha isaanii taphatu isaaniidha. Ijoolleen kun egaa kanuma kootii kunoo mucaasa guddaa kana dhumarrattan godhadhe hangafan. Kanaachi asuma jiru hundi isaanii. Ayyeegaa gaaffii fi deebii kana irratti hirmaachuu keessanii fi baay'ee guddaa isin galateeffadha. Turtii gaarii.
Achias. Sanggara diimaa Jechi baraa siyaa baasu barri. Ayyee gaanii kana dhufe miidiyaa irraan dhufe. Baraabaa giddi. Egaa gaaffii sin gaafachuuf jedhe gaaffii kanaa fi deebii laachuuf yookaan gaafatamuudhaaf keessi keessan fedha qaba. Maaloo maatii koo guutuu taanee kun hojii hojjetaa irra fedha qabna. Ayyee gaa Maaloo teenyaa sawwayya. gaaffii kana deebisuudhaaf fedha qabaachuu keessaniif baay'een si galateeffadha. Mee dursa maqaa keessan natti hima. Maqaan koo dhaabaa jireenyaan jedhama. Kunoo addanuma keeyyaanii ooyiruu kana keeyyaarra hojii hojjedha. Tole egaa warreen isin cinatti argaman kun maal keessanidha? Inni kun gurbaa koodha. Mucaa quxusuu koodha. Ishiin kun niitii koodha haadha warraa koo. Bara 90 kee ol fuudha. Ayyee egaa mee maqaa keessan isin miidiyaa kanarratti maqaa keessan dabarfadha. Ittaan kenna. Dhaabaan jedhama. Hosheen akka Ajjituu daaqaan jedhama. jabdii. Ayyee egaa baay'ee ulfaadha. Mee ooyiruun argaa jiru kuni xaafiin argaa jiru kuni maasuma keessan natti fakkaata. Mee akkamitti ooyiruu kan argattanii akkamitti midhaan kana qotuu dandeessan? Wayyoo. Nabaana baaqootu dhaala naa kennee obbo jireenyaa nabseensaa maaru dhaala naa kennee niitii irratti fuudhee mana hin qabnu turre mana ijoorree dhaabbannee niitii koo jinaala gaariidhaan gininyinnati walitti dhuftee meeqa goonee mucaa kana fakkaatu lafa keenyee jiru wanti kana fakkaatanis waan akkasiidhaan niitii kunoo kana hojjennee qallabaarra. Ayyee egaa baay'ee namatti tola. Mee kan isin wal fuutan yookaan kan isin wal bartan akkamittidha? Gaariidha. Bara tokko zargii dhannee ijana buutee inni butii seedhanii bunnee fuunee gallee ergasii manaa huna bahuu diddee akka nama qorichatti hojjetee nama lee hundeemtu iddoo hojiin aduukaa dhufti. Ayyee egaa baay'ee namatti tola. Mee sadarkaa barnootaa mee akkamirraa barnoota mee amma meeqaatti barattanii sadarkaan barnoota keessanii mee hangam? Barnoota barachuu maafennee heetuma karoorfannu ituu karoorfannu hin baranne. Kunoo sadarkaan barnoota keessanii akkamidha? Akkamitti mana dhaabbachuu dandeessanii? Itti sii kennu? Waan tokko hin baranne waanuma tokko hin baranne egaa ijoollee immoo barsiifataa irra maal goona barannee hin nyaanna hin baranne waan tokko. Atoo mee mucaan keessan kuni meeqa barata? Meeqa barta? Egaa Waaqayyoof galannaa ta'u utuu an baratiin isaanillee iyyuu na barsiisaniiru. Ammaaf utuman jedhu gara kutaa 5 kanaan babbaa fi mammaan hin baranne garuu na barsiisaniiru. Asumaan nan galateeffadha babbaa fi mammaa kutaa 5 geeraachuu. Baay'ee namatti tola. Maatiin hin baranne akkatti immoo dhala isaa barsiisuun baay'ee nama boonsaa namattis tola. Mee naannoo keessan kanatti akkamidha? Arii qalamee gurbaarra. Buufatee. Baay'ee baraa siyaa baasu. Ayyee egaa isin qotee bultoota beekamoodha. Mee naannoo keessan kana keessatti akkam buufati fayyaa jira? Akkamillee manni barumsaa mucaan keessan kun itti baratullee dhiyoodha as jira? Utuu buufata fayyaa jechuudha buufata du'aa jira jettee gaarii ture. Buufata du'aa qabna nuyi iddoo awwaalchaa qabna. Buufata fayyaa hin qabnu iddoo itti fayyinu hin qabnu siree marra rafnee dandamannee kaana. Iddoo mucaan koo baratu immoo deemsa sa'aatii 4 deemee gaafa inni galu qoraattii anii faadhi limmoo gabaatii bitannee gallee qoraattii miilla kee limmoon funaanaa bulla. Dhugaadha. Limmoo keedhaan funaanaa bulla keeyaati qoraattii. Waaqoonaa gaafatu. Ayyee egaa dinatti immoo baay'ee nama gaddisiisa. Ayyee egaa mee isinittiin darbaa akkamitti wal bartanii akkamitti gaa'ela dhaabbachuu maatii kana horachuu dandeessan mee isinis natti hima. Ani egaa baruma 90mootaa keessattu wal fuune akkuma isaan jedhan egaa butii maan wal fuune waan isaanis isinitti himaniiru egaa akkasumatti wal fuune dhugaadha barumsa immoo hin qaban iyyuu hin baranne isaanis hin baranne. Egaa ayyee isin nama hin barannedha yookaan immoo kilaasii tokko iyyuu hin barannettanii mee akkamitti immoo ijoollee kana godhachuu dandeessan? Maali iddoo keessanii akka biraatti godhatu ijoollee? Akkuma namni godhatu godhanne itti muu. Maalitti maali rakkunoo maali innoo? Eegaa jedhi haafu xinnoo ishee sodaanne.
Ayyee baay'ee namatti tola. Mee isin dakaan mana koo yookaan maasii mana koo keessatti argamu kanarraati mee midhaan xaafii akkamitti gashattu mee maani mixinee illee jira mixinee kanarraa galiin akkamitti argattu? Mixinee gaddeegaa mixinee amma duuba sanaatti qonnee dhaabneetiti horii duwwaa nyaatan waan tokko darbin xaafii teettu kana immoo kunoo gaa amma kana qonnee gara siisana qonnee mucaan koollee addana taa'ee muummata kunoo hin argita yoo ta'e kunoo guuboo ishee kanatu gashanna dhugaan kan waaqaati waan tokko jireenya fakkaatu bara durii quufnee buddeenii waltu. Baay'ee sin galateeffadhaa gaaffiif deebii kana keessatti hirmaachuu keessanitti illee baay'ee gammadeera baay'ees ulfaadhaan jedha turtiin keessan nu waliin Orooroo miidiyaa irratti wal agarra iddoo isinii mijateedhaa illee dhaxxanii ilaaltanii hordofuu dandeessu guddaa galatooma. Ayyee galatoomaa maaloo achi sin baafnannee maaloo achi sin baafna. Itti dheeraa achi baasaa kaa'ame achi baasaa. Galaa achi baasee dhufa. Goda sana ga hundumasaa. Ani maqaan koo. Ani kolfinka. Andooti si. Baay'ee namatti tola mee. Dur jammaan. Miin fayyadamtu. Yaa akkasuma barnaa kolfin. Maal isaanuu isinitti manii rugaa akkuma isaan isinitti manii nu mana butan. Damee maqaa. Ara dur. Damee abboo damee sagalee keessa nageessu bakka. Maalo. Thank you.